Maqaan Waaqayyoo ulfinaan ol haa jedhu. Waaqayyoon baay'ifnee guddisnee galateeffannaa. Waaqayyoo torban darbees nagaatti nu eegee, kudurfan darbees nagaatti nu eegee arras akka kanatti akka ol arginu. Jaalala isaatiira waan ta'eef maqaan isaa ulfaatu. Sagantaa waaqeffannaa keenya isa yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2 booddee jalqabnu eegallee jirra. Obboloonni galaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni galanii sagantaa kana akka hirmaataniif viidiyoo kana sheer godhaa. Peejii kana follow godhaa, like, comment godhaa. Akkuma amala keenyaa gaafa faarfannaa qabannee dhufneerraa hin kadhannaa. Sagalee Waaqayyoo olii wajjiniin hin hirmaannaa. Yeroo hundumaa kan naa wajjiniin jiru mucaan koon lammaffaan qomoo gaaddisaan naaf kadhateera. Haadha naa mijeesseera, faarfannaas qopheesseera. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoo keenya galateeffannee dubbii Waaqayyoo irra nu barsiisuu barbaadu olii wajjiniin hirmaannaa. Faarfannaa kanaan Waaqayyoo waaqessina. Tu bektu no am tejalate mali nipsu sanaf duati oblate uga ke nalare yamadaga disa waike sa nako tu bektu no am tejalate mali nipsu sanaf duati oblate uga ke nalare yamadaga disa waike sa wadu sintane anamarato kanke wadu sintane anamarato kanke Sayinko pargamniko az namfne jabniko kan sre seilal chako sabar sabuk sete na majora konosite an sayinko pargamniko az namfne jabniko kan sre seilal chako Sabur site na majora kunosite na kote olmanu kake naranu sif malagalate na kote olmanu kake naranu sif malagalate Sifta galateeffamu. Galgalli gaddaayiro dheeratu waan jiraatan fakkatu fiirra karraa sin baay'atu harkina yaada teessumaa gaasataane yaanne amaa galgalli gaddaayiro dheeratu waan jiraatan fakkatu fiirra karraa sin baay'atu harkina yaada teessumaa
santane yanne ama Jechakin galanera Dutis neganera Sif kaban iswedu para Amen. Jechakin galanera Dutis neganera Sif kaban iswedu para Singalate fada abaku singalate fada singalate fada singalate fada singalate fada olman kena rabukule akamin bsure kananjiru sarareke walaka namase farfatu duka garareke tanfinga warase wagesu duka garareke tanfinga yorat ferre Odan kanasa kuhinratu kanko hindursu Amen. arsan galata sifabayatu usani dadabe buhebo gote homne ko kaharamu usani dadabe buhebo gote homne ko kaharamu Kanaf tema kon sintudisa kodi komo kana ansuwa kesa Yora terate Odan galata kuhinratu kanko hindursu arsan galata sifabayatu Yoo irratee hirratee qodaan galata koo hin irratu jedhe boleessi keenya faarfataa guutuu waaqayyoo si haa eebbisu mucaa waaqayyoo bara kana keessa nuuf kaasedha achumaan waa isaa waa tokko dubbachuun barbaada magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti konsartii guddaa qopheessaa jira sanbata guddaa dhuftu waldaa Mulongeel qaxanaa oleettiitti xoraayilochiitti sa'aatii 8 kaasee geggeeffama waaqayyoo si haa eebbisu fiixaan baay'umsa siifa kennu jenna mee waaqayyoon galateeffanna yoo irratee hirratee qodaan galata koo hin irratu jedha waaqayyoon galateeffachuu hin dadhabnu galateeffannee sagalee isaa dhageenya abbaa araaraan guutuu abbaa gaarummaan guutuu abbaa arjummaan guutuu yaa waaqayyo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo kana si galateeffannaa si galateeffachuun gaariidha kadhati galata hin qabne iyyuu fuula keetti hirruudha yommuu si galateeffannu yaa waaqayyo ati ulfaattaa lolli yoo jiraate qoromsi yoo jiraate darboon yoo jiraate xiyyi yoo jiraate sumarra dhaabannee si galateeffannaa maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u ti waaqayyoodha addunyaa kana irrattis nurrattis tuutiin beekii wanti tokko iyyuu hin jiru maqaan kee ulfaatu yaa gooftaa karaa peejii kanaa karaa YouTube kanaa karaa FB kanaa obboloota galanii si waaqeffachaa jiran sagalee kee dhaggeeffachaa jiran harruma ga'uu isaaniif waa'ee isaaniif sin eebbisa maqaan kee kan galateeffame haa ta'u karaa kan akka kanatti akka ol tajaajilluuf yaa waaqayyo balbala kana waan nu banteef ulfaadhu ammas sagalee kee nu barsiisi sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baasee jedhamee caafamee jira sagaleen kee immoo dhufuun fayyisa hin hiika hin gargaara hin dhaaba
sagaleen fayyisu galgala kana sibraa nuuf haa ba'u. Ituma dubbii kee dhageenyu dhukkubatti, dhukkuba fuuraa, dhukkuba foonii, dhukkuba garagaraatti ati nu fayyisi. Hidhaasa kamitti iyyuu ati nu hiiki. Yaa Waaqayyo warra amananii yeroo kana dura kee jiran irratti harki kee haa dhufu, irratti harki kee haa dhufu. Sagantaa kana jalqabne hamma xumurutti hafuurri kee yaa Gooftaa walga'ii keenya kana haa to'atu. Kan kanan jaallanne inni hamaan sun qilleensarraa, lafarraa, lafa jalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Mormiin kamiyyuu haa kufu. Wanti ta'u kun hundinuu ulfinni isaa siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Kudharfan darbee mata duree tokko walii wajjin ilaaluu jalqabne. Innis waa'ee iddoo ofii eeggachuu, bakka ofii eeggachuu isa jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabne. Torbee hin dandeenye itti fufuu na of galchaa isiniin jechaa. Waa'ee iddoo ofii, bakka ofii eeggachuu irratti sagalee Waaqayyoo ilaalaa jirra. Waaqayyo nama iddoo akkamii keessa kaa'ee isa jedhuti walii wajjin ilaalle. Waaqayyo nama iddoo akkamii keessa kaa'e. Waaqayyo namaaf iddoo akkamii, bakka akkamii qabaa isa jedhu waliin ilaalle. Waa'ee namaa kanarraa kaafne arra sagalee kana dubbiseen walii wajjin itti fufna. Macaafa faarfannaa boqonnaa 8 mee lakkoofsa 4 kaasaa isiniyyuu dubbisadhaa. Akkas jedha. Ati akkasa yaadattuuf namni maalii? Gaaffii kaasa abbaan faarfannaa kanaa. Ati akkasa yaadattuuf namni maali? Ati akkasaaf dhimmituufis ilmi namaa maali jedheen gaafadhe. Nan gaafadhe. Yaa Waaqayyo kana keessaa moo xinnooma ofii keetii gad isa gootee gonfoo guddinaaf ulfinaa mataa isaarra keesse. Hojii harka kee hundumaa irratti isa moosifte. Waan hundumaas miilla isaa jala gashite jedha. Ati akkasa yaadattuuf namni maali? Waa'ee namaa kaaseetu akkas jedhamoo xinnoomati ofii kee gadi gooteetu isa tolchite, isa hojjette, isa huumte jedhee gonfoo ulfinaa mataa isaarra keesse. Hojii harka kee hundumaa irratti akka inni abboomu goote jedhee Waaqayyo namaaf iddoo akka inni qabu, Waaqayyo namaaf bakka akka inni qabu, Waaqayyo namaaf ilaalcha adda akka qabu ilaalla. Dhugumayyuu sagalee Waaqayyo yeroo qorannu obboloota koo uumama kana hundumaa Waaqayyo ardiif samii kana dachee kana keessa waan guutee jiru hundumaa ta'iidhaan taasise. Nama bira ga'e garuu Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaaf, akka fakkeenya keenyaatti nama huumnaa'e. Waaqayyo namaaf iddoo qaba. Waaqayyo namaaf bakka qaba. Waaqayyo namaaf ilaalcha addaa qaba. Waa'een namaa Waaqayyotti baay'eetti dhaga'ama. Kanaaf jalqaba uumamaa kaafnee waan ja'a tokkoon isinitti hime. Waaqayyo nama iddoo attamii keessa kaa'e. Tokkoffaa iddoo ofii tolche, ofii qopheesse keessa kaa'ee jenne. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa argattu. Jannata Edeenin qopheessee nama tolche sana Waaqayyo achi keessa kaa'e. Lammaffaa iddoo wanti isa barbaachisu, wanti isaaf barbaachisu jiru keessa nama kaa'ee jenne. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaaftanii immoo ilaaltan Waaqayyo erga waan hundumaa hojjetee booddee, erga waan hundumaa qopheessee booddee, erga waan hundumaa fixee booddee nama fide. Kanaaf iddoo waan hundumaa qopheessedha jechuudha. Sadaffaa iddoo hojii keessa kaa'e Waaqayyo namaa inni. Iddoo hojii Waaqayyo namni akka hojjetu hin barbaada. Waan hundumaan guute keessa yoo kaa'eyyuu, jannata Eden keessa yoo kaa'eyyuu akkas jedhe moo eegii tottolchii ittiin jedhe Waaqayyo. Arfaffaa iddoo Waaqayyo nama kaa'e, nama warra jalqabaa iddoo ofii to'atu, kotteensaa keessatti dhaga'amu, sagaleensaa keessatti dhaga'amu. Seera uumamaa boqonnaa 3 argita. Yeroo inni Addaamii fi Hewaan yeroo isaan karaarraa kaatanii Waaqayyo akkas jedhe, eessa jirta Addaam jedhe. Iddoo sagalee Waaqayyo keessatti dhaga'an immoo akkas jedhe, kottee kee miilla keen jannata keessatti dhaga'een siin baqadhee nan dhokadhee jedhe. Iddoo Waaqayyo nama kaa'ee iddoo ofii daawwatudha, iddoo ofii to'atudha, iddoo itti sagaleensaa keessatti dhaga'amudha jenne. Shanaffaa iddoo eebbaa keessa kaa'e Waaqayyo nama. Bakka eebbaa keessa kaa'e Waaqayyo nama. Iddoo keenya beekuun gaariidha obboloota koo. Safraachin maa waqxiruu no. Iddoo eebbaa gaafuma uume Waaqayyo nama maal jedhe? Horaa, baay'adhaa, lafa guutaa. Uumama kana hundumaa moo bitaa'e. Maqaan isaa ulfaatu. Eebbaan jalqabe Waaqayyo namoota warra jalqabaa irratti isa dhumaa iddoo ayyaana isaatiin golgamanii jiraatan, bakka ayyaana isaatiin golgamanii jiraatan, lafa ayyaana isaatiin dhokfamanii jiraatan keessa nama kaa'e. Qullaa isaanii turanidha. Lamaanuu isaanii garuu waliin saalfatan turanidha. Gara isa arraatti yemmuu darbinu iddoo nuyi lammaffaa itti ol waamamnes firoota koo bakka ofii beekuun gaariidha. Kiristaanotaa, obbolootaa, obboloottota bakka ofii beekuun
iddoo ofii beekuun lafa waaqayyo nuuf qabuuf nu kaa'e beekuun barbaachisaadha. Lammaffaa iddootti waaqayyo nu waamee tokkoffaa arras irra deebi'ee kan dubbadhu iddichi iddoo waaqayyo qopheessedha. Iddoo waaqayyo qopheessedha. Lammaffaa karaa Kiristoos Yesuus bakka nun itti waamamne iddoo waaqayyo ofiisaatiif bakka waaqayyo ofiisaatiif qopheessedha. Nan dubbisa. Sagaleen kun yeroo hundumaa dubbifamuun waan irra jirudha. Macaafa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoobsa 16 irraa akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee habaduuf miti jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu namni Kiristoos Yesuusitti amanu maal qabaa? Jireenya bara baraa qaba. Kiristoosiin gara biyya lafaatti kan erge, Kiristoosiin kan nuuf kenne, Kiristoosiin kan nuuf qopheesse Waaqayyoodha. Eessatti waamamne egaa? Kiristoos keessa akka jiraannuuf, Kiristoos wajjin akka jiraannuuf, isa keessa akka jiraannuuf iddoon kunis iddoo Waaqayyo qopheessedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo warri isatti amanan jireenya bara baraa haa qabaataniif malee iddoo Waaqayyo dhala namaaf qopheesse iddoo kamitti? Karaa Kiristoos immoo jireenya bara baraati. Hallelujah. Jireenya dhuma hin qabne, jireenya daangaa hin qabne, jireenya kana hin jedhamne Kiristoos keessa jireenya bara baraatu jira. Warri gooftaatti jirtan, warri gooftaa keessa jirtan, warri gooftaa kana amanattan gammadaa. Warri isatti namanne ammumayyuu firdii jala jiruudha. Asumaan akka tasaa viidiyoon kun kan isin bira ga'e karaa peejii kanaa ta'u, karaa yuutuubii kanaa ta'u, karaa FB kanaa ta'u dubbii Waaqayyo kana dhaggeeffachaa kan jirtan amantiin lallabaa jira miti. Dhaabbatan lallabaa jira miti. Kiristoos isa jireenya bara baraa ta'een isinitti dubbachaa jira. Namni Kiristoosiin qabu jireenya bara baraa qaba. Maqaan isaa eebbifamu. Namni gooftaa qabu jireenya bara baraa qaba. Gara kanaattan isin waama. Namni namanne ammumayyuu itti faradamee jira. Ammumayyuu itti faradamee jira. Iddoo Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf qopheesse jireenya bara baraatti galuu yoo barbaadde Kiristoosiin gooftaa jireenya kee godhadhu obboleettiiku. Kiristoosiin gooftaa jireenya kee godhadhu obboleessaku. Warri immoo Kiristoos kana gooftaa jireenya keenya godhannee jiru kana itti jabaachuu qabna. Itti cimuu qabna. Itti cichuu qabna. Akka Paaster Abita'u jedhe waanan citee sitti hafeef anatu beeka. Waanan citee sitti hafeef anatu beeka. Waanan citee sitti hafeef anatu beeka. Michuu guyyaa rakkoo erkoo bara baraa. Waanan citee sitti hafeef anatu beeka. Abita'u sirbituu beekamaa ture. Sirbituu beekamaa ture. Amma paastariidha. Biyya Ameerikaa keessa jiraata. Waanan citee sitti hafeef natu beeka. Innis maayin jireenya bara baraatu galeef. Mootummaa Waaqayyootu galeef. Kanaafan citee sitti hafeedha. Waaqayyo karaa Kiristoos iddoo nuuf qopheessetti waamamnee jechuudha. Iddoon itti karaa Kiristoos waamamne iddoo Waaqayyo nuuf qopheessedha. Kiristoosiin kan nu ergee Waaqayyo abbaadha waanta ta'eef iddoon kun immoo hundumaa wal ga'a. Irra deebi'een jedha Kiristoos kan hundumaati, kan addunyaa maraati. Hallelujah. Hundumaaf ol ga'a. Inni akkas jedha dhaqeen iddoo isiniif qopheessa. Iddoo isin jiru san akka jiraattaniif deebi'ee dhufeen isin fudhadhaa. Jarana manni Waaqayyo ol nu ga'a. Kiristoos ol nu ga'a. Kiristoos kan nama hundumaati. Inni immoo jireenya bara baraa qabatee dhufe iddoo Waaqayyo itti ol nu waame iddoo Waaqayyo qopheessedha. Lammaffaa iddoo Waaqayyo dhala namaa kaa'e warra gooftaa qabnu anaaf isiniin kaa'e iddoo akkamiiti yoo jenne iddoo wanti barbaachisaan jirudha jaran. Yesuus keessa wanta barbaachisaa hundumaa jira. Galanni isaaf haa ta'u. Gandannan waan nu barbaachisu argachuudhaaf. Waan nu barbaachisu argachuudhaaf gandannan akkeedha. Roomaa boqonnaa 8. Hallelujah. Boqonnaa 8 lakkoobsa 32. Waaqayyo ilma isaatuun mararsiifatee hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaa moo
ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennure maqaamti isaa eebbifamu. Irran deebi'a dubbii kana fudhadha amantiidhaan. Waaqayyo ilma isaatuun mararsiifatiin hunduma keenyaaf erga kenne, erga naaf kenne, erga siif kenne, erga addunyaaf kenne, erga hunduma keenyaaf ilma isaa tokkicha ituun mararsiifatiin erga nuuf kenne, waan hundumaa moo ilma isaa wajjin nuuf hin kennu? Waan hundumaa ilma isaa wajjin nuuf hin kennu. Waan nu barbaachisu argachuudhaaf bakka biraa dhaquun nurra hin jiru. Iddoo biraa dhaquun nurra hin jiru. Bakka biraa labuun nurra hin jiru. Waanti nu barbaachisu jara keenyaa Kiristoos keessa jira. Gooftaa keessa jira. Galanni isaaf haa ta'u. Waan hundumaa isaa wajjin nuun kennure. Waan hundumtinuu fayyinni isa keessa jira. Eebbisa keessa jira. Akkas jedhame sagalee tokkoon isiniif dubbisaa. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irraa. Haleluuyaa. Natti mi'aa dubbii Waaqayyoo. Akkeedha nama nana laba. Qolaasaayis boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 3 gubbaarraa dubbii Waaqayyoo akka jedha. Badhaadhummaaniif ogummaan beekumsi hundinuu isa keessa dhokfamee jiraayedha. Haleluuyaa. Badhaadhummaanis ogummaanis beekumsis Kiristoos keessa dhokfamee jira. Alaarran deebi'a. Jireenyi bara baraanis isa keessa jira. Ogummaan isa keessa jira. Beekumsi isa keessa jira. Badhaadhummaan isa keessa jira. Kun wangeela. Kanaaf waa biraa barbaacha iddoo biraa labuun nun barbaachisu. Kiristoos keessa jireenya bara baraatu jira. Kiristoos keessa badhaadhummaatu jira. Kiristoos keessa ogummaatu jira. Kiristoos keessa beekumsatu dhokfamee jira. Kiristoos inni nuuf kenname madda waan hundumaati. Kan nu barbaachisu maayin akka dubartiin isheen waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e suni dhaxxeetti buute. Yooman dhaqee shaashara uffataa sanatti bu'ee fayyinni keessaa naa baay'ate. Amantiinaan yeroo kana Kiristoos keessaa fayyinni siifaaf haa ba'u. Badhaadhummaan siif haa ba'u. Beekumsi siif haa ba'u. Ayyaanni siif haa ba'u. Dibati siif haa ba'u. Wanti ti barbaadde ituun dubbii kana dubbadhu wanti hin barbaadde Kiristoos keessa dhokfamee jira waan ta'eef amantiin itti bu'i. Ogummaa kan barbaaddu, badhaadhummaa kan barbaaddu, beekumsa kan barbaaddu, jireenya bara baraa kan barbaaddu illee. Haleluuyaa. Yesuus keessa dhokfamee jira. Iddootti Waaqayyo nu waame gaaddoo akkamiiti? Bakkatti Waaqayyo nu waame bakka akkamiiti? Bakka wanti nu barbaachisu hundumti nu jiru. Kiristoosiin dhiifnee waan bira barbaacha iddoodhaan nu hin qabnu jiran. Haleluuyaa. Yoo jireenya bara baraa, yoo ogummaa, yoo beekumsa, yoo badhaadhummaa, yoo fayyinaa isa keessa dhokfamee jira. Isa keessa dhokfamee jira. Iddootti Waaqayyo lammaffaa anaaf isiniin itti ol nu waame, itti ol nu fide bakka akkamiiti? Bakka wanti hundumtu nu jirudha. Ergaa Kiristoosiin nuuf kennee isaa wajjin waan hundumaa nuun kennure siifa kennu waan si barbaachisu. Harka kee agalu wanti si barbaachisu. Waaqayyo isa ilma kee nama kanaaf laatte. Isa ilma kee obboleettii kanaaf obboleessa kanaaf laatte. Ilma kee nu laachuuyyuu mararsiifanne yeroo kana sin kadha. Sagalee amantiin nama kana irratti baasa. Wanti barbaachisu nama kanaaf laatamu. Obboleettii kanaaf laadhu. Obboleessa kanaaf laadhu. Anaaf naa laadhu. Eessayyuun dhannu gooftaa. Eessayyuun dhannu harkuma kee eegna. Suma eegna. Si keessa jira waan ta'eef. Wanti nu barbaachisu keessaa nuuf laatamu. Yesuus keessaa waan hundumaati jira. Iddootti Waaqayyo nama waame iddoo akkasiiti. Sadaffaa iddootti Waaqayyo nu waame iddoo akkamiiti? Iddoo hojiiti jira. Iddoo hojiiti. Kakuu haaraa keessas hojiitu jira. Akkeedha Yesuus Kiristoos. Al jennee makka teenya isa keessa waan hundumaa jira jenneema akka jiraannu qofa miti. Akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16. Isin anan fo'anne anatu sin fo'ate jedheetu dhaqxanii akka ija godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattan akka inni isiniif kennuuf ani isin kaaseera. Isiniin anan fo'anne anatu sin fo'ate dhaqxanii ija akka godhattaniif hojiidha kun immoo dhaqxanii ija akka godhattaniif nafutu isin fo'ate nati isin kaase.
Ijis nurraa barbaadama jechuudha. Ija afuuraa, gaarummaa, arjummaa, garraamummaa, garaballummaa, obsa, of qabuu, of bichuu. Iji hojii afuuraa nurraa barbaadama. Maal akka gootaniif dhaqxanii ija akka godhattaniif kun immoo hojii barbaada. Iddootti Waaqayyo karaa Kiristoos lammaffaa ol waamimaan iddoo hojiiti. Ija akka godhan, iji akka nurra jiraatu, iji akka nurra akka argamu barbaadamaa jechuudha. Waa laman itti dabalee fixa waa sadan tokko. Iddootti Waaqayyo karaa Kiristoos nu waame iddoo akkamiiti? Iddoo sagaleen isaa keessatti dhaga'amudha. Iddoo sagaleen isaa keessatti dhaga'amudha. Waaqayyo karaa baay'ee, karaa ergamootaa, karaa raajotaa, karaa garagaraa dubbachaa ture. Dhumarratti karaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti dubbate. Sagalee isaa dhaga'uuf iddoo biraa dhaquun iyyuu nu barbaachisu. Karaa Kiristoos dubbata waan ta'eef. Akka jedhu Ibroota boqonnaa 1:1-2 bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Bara duriitti Waaqayyo karaa baay'ee raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota safara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbata. Hallelujah. Ilma isaatiin nutti dubbata. Sagalee dhaga'u yoo barbaanne iddootti sagaleen isaa dhaga'amudha Kiristoos. Ilma isaatiin nutti dubbate. Ilma koo isan jaalladhu isa dhaga'e. Maariyaamis maal jette? Waanumanni isiniin godhu godhaa jette. Waanumanni isin abboomu godhaa. Waaqarraas gaafa inni cuuphame sana ilmi koo inni jaalladhu isa kana, jaalalli koo kan ittiin raawwatamu isa dhaga'a. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa raajotaa abboota keenyatti dubbateera. Isa dhumaa garuu guyyoota isa dhumaa kanatti karaa ilma isaa nutti dubbachaa jira. Lafa sagalee Waaqayyo dhaga'amudha. Kiristoos keessa sagaleen jira, ergaan jira, dubbiin jira. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Iddoo akkamiitii iddoo Waaqayyotti nama waame yookaan iddoo Waaqayyo nama kaa'e, lammaffaa Waaqayyo bakka Waaqayyo keessa nu kaa'e iddoo eebbaati. Iddoo eebbaati. Sagalee barbaachas labuun dhannu, badhaadhummaa barbaachas labuun dhannu, eebba barbaachas labuun dhannu Kiristoos keessaa dhokfamee jira kun hundumtunu. Akka jedhu Efesoon boqonnaan 1:3 Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba afuuraa hundumaan waan waaqarraatiin nu eebbiseef galanni haa ta'u. Hallelujah. Radeebiin dubbisa. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba afuuraa hundumaan nu eebbiseef, isa waan waaqarraatiin nu eebbiseef. Kiristoos keessa eebba guutuu jira. Eebba waaqarraa jira. Eebba lafarraa jira. Eebba barbaacha bakka biraan nu jiran. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba waaqarraan nu eebbiseef. Waan waaqarraan nu eebbiseef galanni haa ta'u. Bakka Waaqayyo nama kaa'e, bakka Waaqayyo si kaa'e, bakka Waaqayyo na kaa'e, bakka Waaqayyo nu kaa'e warri gooftaa keessa jiru lafa eebbaati. Eebba keessa jirtati. Eebba keessa jiran. Eebba keessa jirra firoota. Isa waan waaqarraatiin nu eebbiseef, waan afuuraa hundumaan nu eebbiseef. Hallelujah. Waan afuuraan kan nama eebbisus gooftaadha. Kiristoos waan afuuraan eebbifamuu yoo barbaaddes arras isuma kee jiraadha. Hallelujah. Isuma wajjin jiraadha. Isuma keessa deddeebi'i. Waan afuuraan eebbifamuu yoo fedhe, waan afuuraan badhaafamuu yoo fedhe, waan afuuraan eebbifamuu barbaade iddoo eebbaati. Iddoo Waaqayyo nu kaa'e. Eebbi waaqarraa jira. Eebbi lafarraa jira. Hallelujah. Maqaanti Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Bakka keenya beekuun gaariidha. Iddoo keenya beekuun gaariidha. Lafa Waaqayyo nu kaa'ee jiru beekuun gaariidha. Sadhumaan tokko isiniif dabalee xumura. Iddoo Waaqayyo nama kaa'e iddoo akkamiiti? Bakka Waaqayyo nama kaa'e bakka akkamiiti? Iddootti Waaqayyo lammaffaa karaa Kiristoositti nu waame iddoo akkamiiti? Iddoo ayyaanaati. Iddoo ayyaanaati. Bakka ayyaanaan guuteedha. Akkas jedha. Sagalee Waaqayyo dubbiseen
walii wajjin kadhannee xumurra. Tiitoos boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 11 iddoo ayyaanaan guutuudha. Ilaa Waaqayyo ayyaana isaa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Hallelujah. Mul'ateera ayyaanni Waaqayyo. Dhufeera ayyaanni Waaqayyo. Argameera ayyaanni Waaqayyo. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf maal kennu? Fayyina bara baraa kennu. Ayyaanni Waaqayyo kunis ayyaanni Waaqayyo kunis nuyi Waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaa kana gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyo taane akka jiraannu gorsee gara gaariitti nu deebisa. Ilaa ayyaanni Waaqayyo mul'ate kun gadhiisii nama hin godhu. Ayyaanni Waaqayyo mul'ate kuni jireenya gadhiisii akka inni jiraatu nama godha miti. Ayyaanni Waaqayyo inni nama hundumaaf fayyina kennu mul'ateera. Fayyineerra ayyaana Waaqayyootiin. Eeyyee fayyineerra. Ayyaanni Waaqayyo mul'ate kuni fayyina qofa miti. Waan inni hojjetu moo ilaalaa. Tokko ayyaanni Waaqayyo kunis wangeela kun nuyi Waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isaa hamaa ganne Waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isaa hamaa ganne bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyo taane akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Yaanni Waaqayyo akkas godha. Gadhiisii nu godhu. Namoota Waaqayyo taane akka jiraannu. Namoota Waaqayyo taane akka jiraannu nu godha. Dubbifadhaasin. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaaf ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Inni mul'achuuf jedhu sunis Iyesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenya. Ayyaana kanaanoo Kiristoos in eegganna. Eessa nu kaa'e Waaqayyo? Lafa ayyaanaan guute. Bakka ayyaanaan guute. Ayyaanni Waaqayyo maal qabatee dhufe? Fayyina qabatee dhufe. Ayyaanni Waaqayyo malee kan hin jiraanne nu godha. Ayyaanni Waaqayyo kunoo gadhiisiitti akka hin jiraanne nu godha. Ayyaanni Waaqayyo kunoo namoota Waaqayyo ta'anii of binne of moone akka hin jiraanne nu godha. Ayyaanni Waaqayyo kun shalabbee nama hin godhu, ruyyee nama hin godhu, gadhiisee nama hin godhu. Lubbuu duwwaa fayyisee miti. Namoota Waaqayyo ta'anii akka hin jiraanne nu godha. Boloota egaan Waaqayyo jalqaba uumamaatti arras karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namaaf Waaqayyo iddoo guddaa kenneeraaf. Iddoo Waaqayyo nuuf kenne, iddoo Waaqayyo nu kaa'e beekuun gaariidha boloota. Gaariidha. Bakka qabdati. Iddoo qabdati. Jooraa miti nu. Boleettii, boleessaa, boloototaa, obbolootaa bakka Waaqayyo nuuf qabu beekuun gaariidha. Iddoo Waaqayyo nuuf kaa'e beekuun gaariidha. Hallelujah. Lafatti Waaqayyo nu waame beekuun gaariidha. Nuyi saba jooraa miti. Saba akkasumaanii miti. Saba jooraa miti nu. Saba akkasumaanii miti. Saba bakka qabnudha, iddoo qabnudha. Saba ulfinaati sabni Waaqayyo. Saba ulfinaati sabni Waaqayyo. Saba eebbifamaadha sabni Waaqayyo, namni Waaqayyo. Sabni Waaqayyo waame. Waaqayyo barbaade saba addaati. Saba akkasumaanii miti. Yaa kan nama karaa Kiristoos waamamtee jirtu, fo'amtee jirtu, filatamtee jirtu saba akkasumaa miti nuun. Namoota akkasumaanii miti nuun. Saba ulfina qabudha. Bakka keenya haa beeku. Iddoo keenya haa beeku. Poozishinii Waaqayyo irra nu kaa'e haa beeknu. Bakka hin dhabe, iddoon dhabe hin jennu. Iddoo Waaqayyo nu kaa'e beekuun gaariidha. Sagalee tokko dubbiseen nan xumura keedhu keessa deebii keessaa boqonnaa 33 lakkoofsa 37 akkeedha. Waaqayyo inni bara baraa kun iddoo jireenya keetiiti. Hallelujah. Gammadee obboleettii ko, gammadee obboleessa ko, gammadaa obboloota ko akkeedha. Waaqayyo inni bara baraa kun iddoo jireenya keetiiti. Inni irreensaa bara baraa si jala jira. Inni diinota keessi duraa in oofa. Isaanin balleessas in jedha. የዘላለም ክንዶቹ ከበታቸው ናቸው። መኖሪያችን የዘላለም አምላክ ነው። ዋቀዮ ኢኒ በረበራኩን ኢዶ ጅሬኛ ኬቲት ኢዶ ቀብዳት በከ ቀብዳት ኢዶት ኢትዋመምት ኢዶን ኢትዋመ በከን ኢትዋመ ዋቀዮ ኢሰ በረበራ ከነ
የዘላለም አምላክ መኖሪያችን ነው ወገኖች። የዘላለም አምላክ መኖሪያችን ነው። እጆቹ ከበታችን ናቸው። አርኪሳኑ ጀለጅራ ዲኖተ ኬኛ ኦፌኑ ራበሌሳም መቃንሳ ይብፈም በከቲ waaqayyo nu waame kanaaf sabni akka kee hin jiru yaa Israa'el ati gammadi. eenyu sabni akka kee waaqayyo olchee? eenyu sabni akka kee eenyu? iddoo waaqayyo nu kaa'e beeku, bakka waaqayyo nu kaa'e beeku, iddoo waaqayyo nuuf kaa'e bakka waaqayyo nuuf kaa'e beeknee jiraachuu, sifraan maxabbaq, bakka ofii beeku. waaqayyo lammaffaa karaa Kiristoos iddoo akkamiitiin waama? tokkoffaa iddoo ofii qopheesse. iddichi moo iddoo jireenya bara baraa jirudha. lammaffaa iddoo wanti barbaachisu keessa jirudha. erga ilma isaa nuu kennee isaajii waan nu barbaachisu hundumaa nuuf kennuure. badhaadhummaan isa keessa jira, ogummaan isa keessa jira, beekumsi isa keessa jira, fayyinni isa keessa jira. sadaffaa iddoo hojiiti. iddoo hojiiti. dhiba'aan ta'e lafa jirtutti hojjedhu, dammaqi, ofirraa bu'i. arfaffaa iddoo sagaleen isaa keessatti dhaga'amudha. bakka sagaleen isaa keessatti dhaga'amudha. sagalee barbaachan jooriin. shanaffaa iddoo eebbaati. waaqayyo isaa eebba waaqarraa hundumaan, eebba afuuraa hundumaan nu eebbiseef galanni haa ta'edha. shanaffaa iddoo ayyaanaati. ayyaanni waaqayyoo inni nama hundumaa fayyisu mul'ateera. iddoo kee eeggadhu, bakka kee eeggadhu, of beekii jiraadhu. of beekeen jiraadhu. nama maaltu iddoo isaa gadi dhiisisa? kiristaanota maaltu iddoo isaa gadi dhiisisa? isa jedhu torbeetti fufna. waaqayyoon galateeffannee xumurra. yaa waaqayyo abbaa keenya, abbaa gaarummaa farjummaan guutuu galanni siif haa ta'u. yaa waaqayyo si haa galatu. karaa ilma kee Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti nu waamte. iddoo waan hundumtu nu guutee jirutti nu waamte. karaa ilma kee Yesuus Kiristoos lafa sagaleen kee keessatti dhaga'amutti nu waamte. karaa ilma kee Yesuus Kiristoos lafa hojiitti nu waamte. karaa ilma kee Yesuus Kiristoos lafa ayyaanaatti nu waamte. haalleluuyaa. waamicha kanaaf si galateeffanna, si ulfeessina, olalchi qabna. yaa waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. yaa gooftaa, buleettiin kun, buleessi kun, boloonni karaa yuutuubii kanaa, FB kanaa, peejii kanaa sagalee kee dhaga'aa jiran kun ana dabalatee bakka isaanii beekanii, bakka isaanii eeggachuu akka danda'an yaa waaqayyo ati isaan gargaari. akka gad of hin buufne, akka gad of hin buufne, wanti gad isaan buusuu barbaadu, bakka isaanii gad dhiisisuu barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee kan waraaname haa ta'u. iddoo nuun jirru beekee yaa gooftaa, lafa nuun jirru beekee achi keessaa nu baasuuf kan nu naannee aadu seexanichi sun maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan fagaate haa ta'u. dooshee beettee boleettiin koo, boleessi koo yaa waaqayyo akka jiraattu, akka jiraannu ayyaana kee nuuf baay'isi. ilaa yeroo kana immoo kadhata addaa kan barbaadan gooftaa, karaa ilaayinii kanaa galanii kadhata addaa kan barbaadan maqaa gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhata garaa isaaniif ati deebii ta'i. ilaa hin tursu jechuma kanan siif jedha. akka lubaatti akkeedhee eeliin aannaadhaan waaqayyo kadhata garaa kee siif dhaga'e. haalleluuyaa. obboleettii nana, obboleessa nana, waaqayyo kadhata garaa kee siif dhaga'u. fudhadhu. safaan kee dubbatu duwwaa miti. ilaa akka lubaatti sin eebbisa. waaqayyo gooftaan maccaa waan garaan kee fedhu siif haa godhu. waan garaan kee fedhu siif haa raawwatu. waan garaan kee fedhu siif haa godhu. waaqayyo kadhata garaa kee siif haa deebisu. nama kanaaf yaa gooftaa kadhata garaa isaa deebisiif, kadhata garaa ishee deebisiif. maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. waaqayyo kunoo rakkina keessatti kadhataaf deebisiif haa kennu. waaqayyo inni kan Yaaqoob maqaa isaatiin si haa eegu. inni mana qulqullummaa keessaa gargaarsa siif haa ergu. irkoo xiyoonii siif haa kennu. inni kennaa kee hundumaa siif haa yaadatu. faarfannaa galataa qalma kee siif haa ilaalu. waaqayyo kadhata garaa kee siif haa laatu. yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. waan namni kun feetee, waan namni kun fedhee fuula keetti dhiyaatee jiru kana yeroo kanatti laadhuuf
badhaadhummaan si keessa jira, ogummaan si keessa jira, hallelujaa, beekumsi si keessa jira, fayyinni si keessa jira, jireenyi bara baraa si keessa jira. Waa tokko barbaachayyuu iddoodhaan nu hin qabnu gooftaa koo dhalaa waan nu barbaachisu hundinuu toora tooraan harka keenya galu, mana keenya galu, jireenya keenya haa argatu. Hallelujaa. Toora tooraan ol dhiibee in dhiibee mana kee agalu. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo waan nu tajaajilteef ulfaadhu. Isa si kadhanne kana garasis hojii kee ati hojjedhu. Yaa Waaqayyo biyya keenya kana araaraan yaadadhu, dhiifamaan yaadadhu. Biyyi keenya waan isheen keessa jirtu kana keessaa harka kee qabii ati nu baasi. Yaa Gooftaa, obboloota addunyaa mararra jiran wajjin harki kee haa ta'u. Peejii kana irratti tajaajila roobii qabnu hundumaa irratti ati ulfaadhu. Arras waan na gargaarteef dubbii kee kan dubbadhuuf Gooftaa, yeroo waan naa laatteef, fayyaa waan naa laatteef maqaan kee eebbifamu. Waan garaan koo kadhatu, waan manni koo kadhatuuf ati deebii ta'i. Waan garaan nama kanaa, manni nama kanaa kadhatuuf ati deebii ta'i. Galataan olitti nu deebisi. Torban nagaa nuu godhi. Ilma kee Yesuusiin. Ameen. Obboloota koo, ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyoo, tokkummaan hafuura qulqulluu bakka isin jirtanitti isinii wajjiniin haa ta'u. Torban eebbaa isiniif haa ta'u. Isiniin kadhadhaa, naa kadhadhaa, sagalee Waaqayyoo kanatti yaadaa, ulfaadhaa.